Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtan akkam nageenyi keessan badhaadhaa bakkuma isin jirtanitti jaalalaaf kabajaan ulfinni ani isiniif qabu maqaa raadiyoo walabaatiin isin haadha qabdu isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa oduu fi odeeffannoo biyya alaa qabadhee isinii dhiyaadhe. Hanka isin wajjin turtii taasisuun Meeru Huseenii hanga xumura qophii kiyyaatitti nafaana bu'a. Warroonni hiriyaa keenyan ta'in hiriyaa keenya ta'uudhaan like share subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitanii fi oduu fi odeeffannoon biyya alaatiif biyya keessaa qabu kallattimaan isin bira gahaa jedheetiin waan abdadhuufi. Amma guyyaa har'aatiin oduu qabadheetti isinii dhiyaadheetti isin dabarsa hangafoota oduu isinii dubbisa. Dargaggeessi umriin isaa gan waggaa 25 ta'u jaartii umriin isaa 85 taaturraa jaalala hamaan liqimfame yookiin qabame fuudhuudhaaf jedhame. Jiraataan biyya Koongoo kan ta'e dargaggeessi Maawiyaa jedhamuun jaartii umrii isii 85 taate ijoollee 8 fi ijoollee ishii 20 kan qabdu Tireezaa waliin jaalala keessatti kufee fuuchuu isaatiif ifa baase. Torbee darbe keessa konkolaataan Abbaa Duulaa jedhamtee waamamtu namoota fe'attee magaalaa Baalee Roobee irraa gara Shaashamannee imalaa turte. Marfata waashaa Sabsibee jedhamu keessatti kufuun lubbuu namoota 17 galaafatte. Balaan tiraafikaa yeroo hedduu irra deddeebiin mudataa jiraatu isaa hordofuun balaan tiraafikaa hir'isuun balaa tiraafikaa yeroo ammaa kana ibidda saafatti babal'ataa jiru xiqqeessuu keessatti konkolaachistoonni naamusaa fi ga'umsa ogummaa qaban horachuu murteessaa akka ta'es himamee jira. Kanarratti waajjirri geejjibaa fi godina Baalee waan jedhe qaba. Guutuu sagalee isaatti dhiyaadha. Balaa tiraafikaa hir'isuuf torbee darbee kana keessa konkolaataan Abbaa Duulaa jedhamtee waamamtuu namoota fe'attee magaalaa Baalee Roobee irraa gara Shaashamannee imalaa turte marfata waashaa Sabsibee jedhamu keessatti kufuun lubbuu namoota 17 galaafatte. Balaan tiraafikaa yeroo hedduu irra deddeebiin mudataa jiraatu isaa hordofuun balaa tiraafikaa hir'isuuf balaa tiraafikaa yeroo ammaa akka ibidda saafatti babal'ataa jiru xiqqeessuu keessatti konkolaachistoonni naamusaa fi gahumsa ogummaa qaban horachuun murteessaa akka ta'e himame. Abbaan taayitaa geejjiba godina Baalee dhaabbilee leenjii konkolaachistootaa waliin ta'uun konkolaachistoota naamusaa fi gahumsa ogummaa qaban horachuun xiyyeeffannaan hojjetaa akka jiru beeksiseera. Balaan tiraafikaa yeroo ammaa akka abidda saafatti babal'achaa gaaga'ama lubbuu qaalii lammiilee biyyattii irraan gahaa jiru kana hir'isuu keessatti konkolaachistoonni naamusaa fi gahumsa ogummaa qaban horachuun murteessaa akka ta'e ibseera. Yeroo ammaa sababoota balaa tiraafikaa babal'isaa jiran keessaa inni guddaan naamusaa fi gahumsa dhabuu konkolaachistootaa akka ta'e jiraattonni godina Baalee ibsaniiru. Zabana kana keessa konkolaachistoonni hedduun isaanii gahumsa leenjii konkolaachisummaa osoo hin fudhatin waraqaa hayyamaa qofa karaa qaxxaamuraatiin bitachuun hojii konkolaachisummaa irratti bobba'aniin lubbuun lammiilee biyya kanaa galaafataa akka jiranis jiraattonni kunniin eeranii jiru. Gama biraatiin konkolaachistoonni naamusa hin qabne kanneen araada adda addaatiin qabamanii konkolaachisaa hedduu isaanii babal'achaa balaa tiraafikaa yeroo ammaatiif akka madaa rakkoo ta'anitti ibsamu. Jiraattonni kun rakkoolee gama naamusaa fi ogummaatiin balaa dhaqqabsiisaa jiru kana qaamni dhimmi ilaalu furmaata waaraa itti kennuu akka qabullee gaafateera. Rakkoo gama kanaan ture furuudhaaf abbaan taayitaa geejjibaa godina Baalee dhaabbilee hojii konkolaachiftootaa waliin ta'uudhaan konkolaachistoota naamusaa fi gahumsa ogummaa qaban horachuu irratti xiyyeeffannaan hojjetaa akka jiru beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa geejjibaa godina Baalee obbo Gannaa Aloo akka godinichatti dhaabbileen leenjii gahumsa konkolaachisummaa irratti bobba'uun hojjetaa jiran bara kana keessa konkolaachistoota naamusaa fi gahumsa qaban gahumsa baasuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiranis himaniiru. Dhaabbileen karaa seeraatiin leenjii gahumsaa irratti hojjetan jajjabeessuu fi kanneen karaa qaxxaamuraatiin faayidaa addaa argachuuf waraqaa hayyamaa gurguratanii fi qaamota bitataa irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa fudhatamuu akka jirus himanii jiru. Dhaabbileen karaa seeraatiin leenjiin gahumsa konkolaachisummaa kennaa jiran keessaa dhaabbanni leenjii konkolaachistoota Rigaa jedhamu bara kana konkolaachistoota naamusaa fi gahumsa ogummaa cimaa qaban 200 ol gahumsee baasuu isaa ifoomseera. Dhaabbatichi hangammatti konkolaachistoota gahumsa olaanaa qaban 1,600 ol gahumsa biyyaaf gumaachas hojii gaggeessaa dhaabbatichaa obbo Asnaaqaa Fiqaaduu himaniiru. Qaamoleen hawaasaa karaa seeraatiin hayyama gahumsa konkolaachisummaa kana fudhatanis ogummaa leenji'anii balaa tiraafikaa xiqqeessuu keessatti gahee isaanii irraa eegamuu bahuudhaaf qophii ta'uu dubbatan.
Dargaggeessi umriin isaa waggaa 25 ta'u jaartii umrii isii 85 taaturraa jaalalli hamaan liqinfamee qabame fuudhuuf jechuun dhagame. Jiraataa biyya Koongoo kan ta'e dargaggeessi Maawiyaa jedhamu jaartii umriin isii 85 ta'e ijoollee 8 fi ijoollee ishii 20 kan qabdu Tireezaa waliin jaalala keessatti kufuufuuchuuf ibsa baase. Maawiyaan gaafa dubbatu kanaan dura dubara jaalatee akka beekuu fi ishiin kun garuu ishiin keessaa adda akka taate dubbata. Itti dabales akkas jedhe, ibsa kenne nan yaadadha galgala tokko hiriyoonni koo na bira ture, baay'een beela'an ture, baay'ees dadhabe, lafa turetti jaartiin tokko dhufte baay'iftee na tajaajilte jechuun waa'ee gargaaruu ishii dubbate. Anatti kan agarsiifte garummaa ishii akkaan ishii jaaladhu kan na godhe hammam dulloomtu yoo taateyyuu dhugaadhaan akaakoo koo ta'uu dandeessi, garuu nan jaaladha jedhee miira keessa isaa jiru ibse. Ishinis gaafa dubbattu umriin koo 80dha, ijoollee 8 fi ijoollee 20 qaba. Ijoolleen koo keessaa 5ffaa ta'uu danda'a. Inni na jaalata, anis isa nan jaaladha. Uffata gaafa cidha koo uffachuuf baay'ee na hawwisiisaa jira jetti miidiyaa hawaasaa irraa odeeffanne. Jaalalli jaamaadha inni jedhan dhugaa taalaata. Buufata geejjibaa baabura Niiwuorkii keessatti dhukaasni banamuun namoota 20 ol irratti miidhaan qaqqabu wal qabatee poolisiin magaalattii nama barbaadaa jira jechuun ibsaniiru. Bal'ina oduu sagaleen guutuun kunooti. Buufata geejjibaa baabura Niiwuorkii keessatti dhukaasni banamuun namootni 20 ol irratti miidhaan qaqqabu wal qabatee poolisiin magaalattii nama barbaadaa jiran ibseera. Konkolaataan haleellaa kanaan wal qabatee namicha kireeffate Firankii Jeemsii ganna 62 haleellaa kanaan wal qabatee poolisiin akka isa barbaadaa jiru ibseera. Konkolaataan Fileedda Alfaayetaan kireeffatame kun akka dhukaasni kun itti uumametti argameera. Baabura kana waliin hariiroo qaba yoo ta'e addaan baasuuf qorachaa jirra jechuun hoogganaan poolisii Niiwuorkii Jeemsii Singib himaniiru. Dhaabbanni poolisii Niiwuorkii bakka namichi kun jiru irratti namni odeeffannoo qabu bilbilaan akka eeru gaafateera. Obbo Jeemsiin haleellaa kanaan shakkamaadha hin jedhamne barbaadamaa kan jiru poolisiin obbo Jeemsii waa'ee haleellaa kanaa irratti odeeffannoo qaba jedhee waan amanuufi. Gaazexaan The New York Times akka gabaasetti obbo Jeemsii waggoota dhiyoo keessatti miidiyaa hawaasummaa isaa irratti ilaalcha hamaa qabu maxxansaa tureera. Dhiyeenya ammoo bulchaa magaalaa New York Eric Adams qeequun yaada isaa maxxanseera. Yeroo balballi buufatichaa banamu hokkoraa ture, aarri dhiigaa fi namoonni iyyan guuteera jechuun namni haala ture ijaan argeessa mukaarkamooti appiitti himeera. Sababa kaameraan eegumsa buufatichaa sirriitti hojjechaa hin turreef qorannoon poolisii jalqabaa gufachuu mala. Haleellaa kana irratti pirezidaantiin Joo Baayiden hojjettoota lubbuu baraaruuf hojiitti fiiganii fi lammiilee nagaa imaltoota waliin turan gargaaruuf duubatti hin jenne galateeffataniiru. Waggoota lamaan darban keessatti yakkootni meeshaa waraanaan gaggeessaman magaalota US keessatti dabalaa dhufaniiru. Maricha magaalotaa keentee ta'e to'atee jiru dhaabbachuu qaba jechuun bulchaan Niw fi dhaggeeffattoota kiyya qophiin guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadhe kanumaan goorabaa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura isiniin jedhaan.